deemna. Oduun keenyarraa Bahar Daar haleelamtee jirti jedha. Bahar Daari har'a galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 7:40 naannoo san yoo ta'u, misaayilii 3 akka rukutamteedha kan nageenye. Misaayiliin kuni hanga ammaa wanti mirkanaa'ee hin jiru. Garuu oduun nu qaqqabe akka himutti misaayiliin kuni tokko buufata xiyyaaraa Bahar Daar akka rukuteedha. Inni lammaffaa immoo diipoo militarii akka rukuteedha. Kan biraa namoonni tokko tokko biiroon pirezidaantis rukutame jedhu, warri biraa immoo biiroon hooggansaa poolisii adda Amaaraatii kan rukutame jedhu. Iddoon sadaffaan suni adda hin baane, iddoon lamaan garuu akka rukutaman namoonni keessa beekan nutti himanii jiru. Namoonni dhageenya jedhan nutti himanii jiru. Egaa haala kanaan misaayiliin tarkaanfiin misaayilii kuni kana duras guyyaa 4 dura Bahar Daar rukutamtee ture. Yeroo sanittis buufata xiyyaaraa rukutanii buufanni xiyyaaraa suni baay'ee hin miidhamne, garuu diipooni militarii suni akka miidhameedha kan nageenye. Kan Gondar gaddaa itti dhukaasanii inni baay'ee waan miidhamee fi tajaajilaan ala ta'eedha kan nageenye. Haala kanaan egaa wanti kuni baay'ee hammaachaa jira. Waraanni kuni baay'ee hammaachaa jira. Akkuma kaleessa isinitti himne waraanni naannoo Allamaaxaa suni tarkaanfii guddaa irratti fudhatanii har'a ibsaa naannoon Tigraay kenneeni. Egaa wantichi exaggeration fakkaata yookiin waan gurra guddisan fakkaata. Haa ta'u malee miidhaa guddaa geessisanii akka Tigraay jedhetti makaanaayizidii kutaa makaanaayizidii yookiin kifla xoorii jedhu isaanii kutaa makaanaayizidii 2 gara raayyaatiin fidanii achiin booda lamaaniyyuu barbadeessinee jirra jedhanii jiru. Akka quba qabnutti biyyattiin makaanaayizidii 6 qabdi. 6 keessaa 4 Tigraay keessatti argamaa ture. Isaan harka isaanii jiru. 2 qaban sunis barbadaa'ee jennaani. Hunduu harkaa barbadaa'e jechuudha. Sun immoo waan nama amansiisne. Haa ta'u malee miidhaa guddaa akka irraan ga'anidha. Mootummichis sossodaachaa namoota baay'eetti himee jira. Oduun mirkanaa'in tokko akka nutti himutti walgahii irra otoo jiranuu Abiyyi mataa isaatiin dhaga'ee achiin booda baay'ee gaddee walgahii sana gatee akka deemeedha kan dubbatanii. Inni kun waraanni achitti ga'ee fi mo'amuun rukutamuun loltuu naannoo Allamaaxaa suni warra kaan biratti jeequmsa guddaa uumee jira. Warra bilchiginnaa biratti haaluma kanaan akka kaleessa isinitti himne militarii keessaa nama 276 kan isaanii barbaadaa jiranii. Isaan keessaa egaa kaleessa nama 76 kan ifa baasanii. Isaan keessaa 14 jeneraalota kaleessa isinitti himnee jirra kana. Haala kanaanii kan aaree Abiyyi warra akkuma kana dura gochaa ture diroonii Yuunaayitid Arab Imireetii kadhachuudhanii akka reebicha boombiidhaanii reebicha akka gaggeessan irratti godhee jira. Haala kanaan egaa Geetaachoo Raddaa raayyaatti akkasumas humna keenya naannoo sana jiru irratti reebicha kan gaggeesse dirooniidha jedhee jira. Har'as Maqaleen reebamteerti. Warri Tigraay akka dubbatanitti Maqaleen gaafa reebamtu har'a kan rukutame yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitii keessaayyuu Aayidar bakka warra ogeessota fayyaa itti leenjisnu isa rukutanii namoonni amma eebbifamuudha qophii irra jiranii yeroo dhiyoo keessatti doktara ta'uu jedhanii eegamaniyyuu akka rukutamanidha kan dubbatanii. Kana wajjiniin wanti nuti dhageenye diroonii kana maaliif itti fayyadamte eenyuu fi faayidaa akkamiitiif itti fayyadamu kan jedhu amma tokko laaluu yaallee jirra. Karaa Feesbuukii keenyas isin qoonnee jirra. Diroonii kana diroonii beezii yookiin bakka bu'uura bakka dirooniin irraa balali'u kana Yuunaayitid Arab Imireetiitu Eritiriyaa keessatti Asab irratti hundeessee
Egaa diroonii kana asabii beezii kana bara 2015 jalqabdeeti kan United Arab Emirates achitti hundeeffatte. Sana gaafa gootu Yamanii irratti waraana geggeessaa jetteeti. Huutuu Yamanii keessa jiran reebuudhaa fi haala kanaanii reebicha hedduu dirooniidhaan achirratti geggeessaniiru. Hundeen diroonii kanaa Chaayinaadhaa jedhama. Chaayinaarraa kan bitteedha. Haa ta'u malee Ameerikaa wajjiniin naannoo biliyeena 300 meeshaa waraanaa diroonii dabalatee walii itti gurguruudhaaf Ameerikaadhaan walii mallatteessanii ture yeroo Tiraamp kana. Tiraamp inni guddaan meeshaa biyyoota garaagaraati gurguruu fi Ameerikaadhaa galii guddaa argamsiisuudha. Inni guddaan kan inni barbaadu haala sanaan egaa walii mallatteessanii ture. Amma reebicha Liibiyaa irratti balaa kanaatiin geggeessite akkasumas Yamanii irratti reebicha geggeessite kanarraa kan ka'e mootummaan Ameerikaa mufatee seenetaroonni gargaarsa kanaa fi gurgurtaa diroonii kana akka dhaabatu gaafatanii jiru. Yeroo gabaabaa keessatti United Arab Emirates UAE irratti raawwata jedhamee yaadama. Kun egaa kan nutti agarsiisu hagam akka lolli kun babal'achaa jiruu fi hagam lolli kun internationalize akka ta'edha kan ilaalaa jirru. Idil addunyaa ta'ee jira. Yamaniin keessa galtee jirti, Eritiriyaan keessa galtee jirti, Misiraan mataa isheetiin keessa galtee jirti jedhama. Misiraan akkuma kaleessa isinitti himnee Isaayyaas wajjiniin Alsiisiin mari'ataniiru. Lammaffaa ministeerri haajaa biyya alaa Eritiriyaa fi ministeerri haajaa biyya alaa Misirii qaama wal arganii mari'atanii jiru. Kanaan egaa waan waliin jedhan hin beeknu. Haa ta'u malee waraanichi kun dhaabbachuu qabaa jedhanii jiru. Misiriin ani investimentii miliyoona 10 olii Maqalee keessaa qabaa, Tigraay keessaa qabaa. Kanaafiyyuu isaan kun miidhamuun kun anatti rakkoo natti fidee jira jetteerti. Haala kanaan egaa lolli kun isa Misiriin karaa biraatiin karaa dippiloomaasiitiinis karaa maallaqaanis karaa garaagaraatiin gargaaruu dandeessu warra Tigraay. Egaa Abiyyi United Arab Emirates fi Eritiriyaa irraa gargaarsa erga gaafate Tigraay immoo warra kanarraa Suudaanii fi Misirii irraa gargaarsa hoo gaafatte waan isaan qeeqsisuu miti. Diinni diina keenya fira keenyadha. Kanaafi wantichi waan hin barbaadamne keessa waan galuuf yeroo hunda akka Oromootti ijjannoon keenya araara kan jennuufi waan kun eessayyuu ga'uu hin danda'u kan jennuufi. Kanaafi haala kanaan egaa waraanichi kun jedhu namoonni keessattuu keessa beekanii fi namoonni waraana kanarratti hirmaatan yookiin hirmaachisanii garuu fe'iin qabne akka nutti himanitti waraanichi ammallee reefu jalqabe malee warakkaayyuun geenye xumuras hin arganne jedhanii jiru. Haala amma jiru kanaan jedhu namoonni keessa beekan kun akka dubbatanitti haala amma jiru kanaan waraanichi kun bu'aa otoo hin ta'in ba'aa miidhaa akkasumas miidhaa diinagdee fi miidhaa karaa hundumaayyuu nutti fidaa jira. Hunduma caala jira namni kun akka dubbatutti tokko Abiyyi mataa isaatiin maqaa isaa balleessee jira. Abiyyi waggaa lamaan darbe kana keessatti maqaa gaarii argatee even Nobel Prize erga fudhateen booda hanga Nobel Prizein kun irraa fuudhamu jedhu komiteen kana dura waan akkasii kaasee hin beekne takkaa kaasee hin beekne komiteen kun deebisee dhimmi kun haa ilaalamu jedhanii kaleessa ibsa baasuun isaanii hin beekama. Kuni mataa isaatiin maqaa balleessee jira. Ammaanachi goota nageenyaa otoo hin ta'in abbaa irree Afrikaa keessa jiru keessaa tokko Abiyyi. Kanaaf addunyaa guutuun isa jibbeera, saaxilamee jira. Ammaanachi Abiyyi biyya keessaas fudhatama dhabee biyya alaas fudhatama dhabee jedhu. Kanaaf maqaan isaa already badee jira. Kanaaf gambadee balleesseen badaatti deemaa jira malee ammaanachi waan tokko waan inni tolchu hin jiru. Kanaaf badeen kun warri kun kana bira dhaabbatanii dura dhaabbatanii badii caalaa uumamuu deemu kana
dhaabsisuu qabuudha warri keessaa. Namoonni nutti himan kun namoota gurguddaa, namoota miilitarii mataa isaaniitiin. Karaa biraatiin namoonni kun akka jedhanitti amma kan barbadaa jiru misooma bu'uuraati. Eerpoortiidha, hospitaala, warshaa sukkaaraati, hidha kakazee fa'aa, riqicha fa'aa kan barbadaa jiru. Kuni biyyattii rakkoo guddaa keessa galchaa. Biyyattiin kun maallaqa hin qabneen biyya addunyaarraa kadhattee liqaa meeqa fudhatteeti misooma bu'uuraa kana kan fidde. Misoomni bu'uuraa kun kan Tigraay keessa isaa jiraatu, Amaara keessa isaa jiraatu qabeenya ummataati. Ummata sanitu waan qabuun hunda baasee ijaare, liqaadhaan ijaarame, baasii guddaatti itti ba'e. Tapha keessa waan hiika hin qabnee fi waraana hiika hin qabne kanaan barbadaa'uun kun completely guutumaan guututti fudhatama hin qabu jedhu. Otoo namni yaadu jiraate, otoo sammuun yaadu jiraate kana dhaabsisuutu barbaachisaa ture jedhu. Gama biraatiin kana wajjiniin waraanichi kun diinagdee biyyattii hedduu fudhachaadha. Amma waraana kana ittiin geggeessina jedhanii jedhu warri keessa beekan kun United Arab Emiratedha. Diroonii tokkoo fi qarshii miliyoona 250 kafalamaa jedhan. Akka gaazexaan tokko ibsettis waraana kanarratti kan bobba'e saatalaayitii irraa argannee jirra, ragaa garaagaraa argannee jirra. Waraana kana keessatti diroonii United Arab Emiratetu asabirraa ka'ee hirmaachaa jira. Kanammoo kan godhanii jedhu waan kafalameefi isaanii kafaltiidha. Commercial diroonii kana, commercial war diroonii kana fayyadamaa jiru. United Arab Emirates jibbas jaalalas Tigraay irraa hin qabdu. Isaanii wanti isaan kana